Nagaan keenya kabajaa jaalalaa bakka jirtanitti naa ga'u akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kun qophii yeroo maatiiti. Egaa qophii yeroo maatii keenya yeroo hundumaa barattoota ciccimoof maatii fakkeenyummaa qaban qabatee isiniif dhiyaata. Guyyaa har'aa immoo as magaalaa Adaamaatti argamneeti kan jirru mana obbo Lataa Dassaalenyiiti jechuudha. Egaa isaan ijoollee qabu. Ijoolleen isaanii eenyu jedhamu barnootatti immoo sadarkaa akkamiirra jiru kan jedhu immoo qophii keenya irraa argattu. Kanaaf amma xumura qophii keenyatti turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jenna. Tole duraan dursaa galatoomaa jechaa carraan of kennitanii isin wajjiniin mana keessanitti gaaffiif deebii gochuudhaaf waan dhufnee fi keessumaa yeroo maatii keenya ta'uudhaaf waan nu fayyamtaniif maqaa daawwattoota keenyaa guddaa isin galateeffanna. Tole mee daawwattoota keenya wajjin wal haa barru. Duraan dursee isinis sagantaa kanarratti nu affeeruu keessaniif guddaa galatoomaa jechaa. Ani maqaan kiyya Lataa Dassaalenyiin jedhama. Ijoollee sadiin qaba. Isheen hangafaa Anaanaatii Lataa jedhamti. Isheen itti aantu Kakuu Lataa jedhamti. Isheen sadaffaa isheen xiqqoon Dibooraa Lataa jedhamti. Maqaan koo Eebbisee Gammachuun jedhama. Haadha Anaanaatiiti. Ijoollee sadii qabna akkuma jalqaba dubbatame. Anaanaatii Lataa, Kakuu Lataa fi Dibooraa Lataa jedhamu. Ijoollee dubaraa sadii qabna. Hojjettuu mootummaati jechuudha. Ani barattuu Anaanaatii Lataan jedhama. Mana barumsaa Hawaasa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaan baradha. Kutaa shanaffaa Afaan Oromoon baradha. An keejii irraa kaasee yeroo hunda sadarkaa keessan baha. Qabxii olaanaa fiduudhaan maatii koo nan gammachiisa. Ammallee gara fuulduraatti maatii koo gammachiisuun barbaada. Ijoollummaa marraa qabdee naanaatiin akka ijoollee warra kaanii miti. Ijoolleen nama yeroo baay'ee tapha baay'isuu isheen garuu akka carraa ta'es naannoo itti guddatte keessattis ijoollee maatii keessatti guddatte waan ta'eef carraa ala baates ijoollee wajjin tapha baay'isuu kanas badaa hin beektu. Ijoollummaa maseetii qabdee wannuma nama guddaa qabattee guddatte jechuun hin danda'amu. So sanumarraan ka'ee mana barumsaa hin galtee mana barumsaa sana galtetti immoo tokko qabdee aga ammaatti qabxii babbareedaa galmeessaadha kan jirtu. Kunis immoo akkuma yeroo tokko rabbumatu nama gargaaraa mire baay'ee hojjettoota mootummaadha nuti. Ganama baanaa galgala gallaa naanaatiin garuu ganama barumsa isheetii hidhattee dursitee galti. Sadhuftus hojii mana ishee hundasaa hojjettee seeraan keessee yoo dhufnu naasoroorsaa qofa kan isheen nutti agarsiiftu jechuudha. Akka warra kaanii teessee sadhuftu daftarii mana keessee ala baatee ijoollee wajjin taphattu otoo hin taane mana barumsaatii sadhuftu dursitee wayaa ishee jijjiirrattee waan dhiyaateef nyaattee isaan booda daftarii ishee waan gaafatamte sana hojjettee galgala yoo nu dhufnu naasoroorsaadhaaf kan isheen yeroo baay'ee nu wannu jettu malee mucaa akka kanatti nama rakkifne amalli ishee naannoo keessattis mana barumsaa keessattis baay'ee fudhatamaadha. Amma sadhuftullee tapha naannoo kanaan beektu siin. Amma ijoolleen ala kanaa kuwaasii taphatu waan tokko taphatu siin garuu sadhuftu bakka manumatti argina yeroo hundumaa. Mana ganama geggeessinee deebina yoo dhufnu akka ijoollee kaanii alaan barbaannu manumatti argannaa jechuudha. Waggaa sadiif ji'a sadiitti kan jalqaba isheen mana barumsaa galtee haaluma ishee ilaalleeti malee umuriin ishee ga'ee miti. Kan nama dhibu neersarii gaafa galtu fagoo ture nurraati manni barumsaa geessanii fuudhee galuuf mijatu xinnoodha isheen. Akkoo sana gaafa galtu afaan Oromoo malee hin beektu. Homaayyuu nagaa jechuu homaayyuu hin beektu. Gaafa jedhattu Amaariffa ijoolleen achuma taa'aa oolti achuma isaan gidduu jechuudha. Innaa achi gaafa turtee innaa micattiin dubbattu jedhama. Gaafa galtu lammaffaa afaan Oromoo natti naasayinaa jetti maalinnaan achiiti isheen hin dubbattu jedhu ana Amaariffa hin beeku jetti. Lakki hin bartaa jenne achuma kee waggaa tokko teessee gaafa neersariidhaa baatu ani dingata mannaqee egaa kottaadha maatii gaafa waaman akka ooliitti tokkoffaa kan bee Anaanaatii Lataa gaafa jedhan nan boo'i bakka. Maaliif tokkoffaa afaanicha iyyuu hin dandeenye achitti Ingiliffaa fi Amaariffa duwwaadha. Garuu achuma teessee afaanicha waan tukuratii itti laatteef warra afaanicha danda'u caaltee tokkoffaa oolii irratti baate jechuudha. Akkuma neersariitti qabu siyaarri neersarii sadan irratti
oolii irratti baatee dabartee isa boodatti fufte. Naaf yaadi isa seentusi oolii irratti dhuftee hanga sadiitti jechuudha. Isa booda tokkoffaa baatee dhuftee seenaa yeroo sadii galtee achitti tokkoffaa ba'aa turte akka ooliitti lammaffaa ba'aa turte achi booda astuu dorgomtee galte jechuudha. Mucaa bareedduudha, mucaa cimtuu biyyaaf taatudha. Barattuu cimtuu akkan ta'uuf yeroo hunda hojii manaa sagantaa yeroo hunda hojii manaa wanta qabnu yaadachuudhaan hojii manaa nan hojjedha. Amma fakkeenyaaf barattoonni garaagaraa hojii manaa isaanii yaadatanii mana barumsaa dhaqeen hojjedha jedhanii hojjetu. Garuu immoo akkas yoo taane barsiisonni nutti dheekkamu jedhee sodaa waan hin qabuuf hojii manaas nan hojjedha. Wanta naan galli maatii nan gaafadha. Akkasittan amma ammaatti. Akkuma ijoollee warra kaanii nuti waan tokko daftarii hin binnaa fi matsaafallee baay'inaan matsaafuma ijoolleen ittiin barattudha kan binnuuf malee matsaafa addaa amma dhiyoo amma reefudha kan ekstiriimii warra jedhamu kana warra matsaafalee kitaabilee dabalataa bituutti kakaane malee gara fuulduraa maqasuma mana barumsaati kennamuuf dabalataan immoo suma mana barumsaa kan hin jirre binnee fi isumaan fayyadamaa jirti jechuudha. Iccitiin milkoomina ishee egaa ani egaa yeroo tokko hin beeku malee dandeettiin tokko maatii irraallee yoo dogoggoruu baadhee fudhatama jedhee yookaan immoo kan hin abdadhu dhalootaa kaastee dandeettii isheen qabdu kun jiini isheen qabdu dandeettii gargaareera jedhee yaada. Maaliif maatii isheen yaadalattallee namoota amma isheen akkuma mana barumsaa guyyaa tokko hafuun barbaan utuu dhukkubsattu wal jettee amma barreessuu dadhabdutti akka itti kan barreessitu jechuudha assignmentii. Amma fakkeenya waan tokko yeroo itti cimu amma safuu fi aadaa kan jedhamu gadaa kan reefuu dhiyoo dhufa waan ta'eef tokko xinnoo yeroo gaaffiitti ta'u na gaafatti anatti namantu. Natti amantee fuutee hin deemtu wanticha itti yaaddee sirriidha garuu maamii baabbaan gaafadha jetti. Innaa cheeggootee of ilaaltee fudhattee deemte jechuudha daftara ishee. Karoora maatii koo miti kan naa baasee ofii makuudhaan baasee qo'adha. Sagantaadhaan baasnee yoo hin qo'anne ta'e barumsa hunda nan qo'adha jedhanii yoo yaadame sammuutti illee qabachuu hin dandeenyu. Kanaafuu sagantaa akkaataa nuuf danda'amutti yeroo nuuf danda'amutti qo'achuu qabna sagantaa baafannee. Sagantaan kun wiixataa hanga jimaataa hojii manaa wantoota garaagaraa yoo hojjedhe galgala wanta naan galee nan gaafadha. Erga hojii manaa hojjedhee booda immoo xiqqoo ishee qo'adhee maatiin koo yeroo dhufu gaaffii gaafadha. Akkasitti wiixataa hanga jimaataatti nan qo'adha. Sanbata gara galgalaa maatiif gaaffiis nan gaafadha. Mucaa aadaa koo wajjinis hin qo'annaa Ingiliffa ni yaalla. Kan biraa immoo gosa barnoota garaagaraas isheenis na qo'achiisti. Bakka gaaffii wal gaafachuudhaan ni dabarsa. Bankos na gargaaru garuu baay'inaan wantoota akka barnoota safuu fi gadaa kanneen kana fakkaatan lamaan isaanii nan gaafadha. Herreegaa fi Ingiliffa immoo abbaa kiyyaan gaafadha. Wantoota akka saayinsii naannoo garaagara kana immoo lamaan isaanii gaafadha. Galgala immoo yoo dhufu gaaffii tokko naanillee gaafatti haadhallee gaafatti yaa umuriin ibsinaa fi gaaffii baay'ee iyyuu miti isheen nu gaafattu. Baay'inaan isheen fookasiin ishee kitaabaa fi barumsa ishee sana waan ta'eef kutaatti illee amma barsiisonni ishee bira nan deeman ji'atti darbee nan deema. Kan isaanii advaayizii nu godhanii mucaan akka amala gaarii qabdu akka isheen cimtu gargaaraa jedhu malee akka ijoollee warra kaanii kana balleessitee kana goote waan ta'eef hin jiru. Naanaattiin amaluma ishee irraa kaatee mana barumsaa ooluun isheef du'adha dhugaa dubbachuudhaaf. Yoo dhukkubsatte illee yeroo tokko nan yaadadha utuu dhukkubuu kaates karaa kanarra geessee baay'ee itti cimennaan anatu humnaan deebise. Hin jaallattu bakka mana barumsaatti hafu.
na dursanii deemuu irraa fuudheen barreessuu maal hojjette kana jechuun fedhii isheen barumsa sana hordofuudhaaf qabdu cimaa akka ta'e agarsiisa. Sigalee yeroo tokko ijoolleen sababallee barbaaddee naftiin barumsaati naanaatiin garuu waan akkasii hin beektu. Ganaman kaatee akkuma fuula isheen dhiqatti hin qopheessuu fi hin deemti mana barumsaa irraa afuun naanaatiidhaaf baay'ee wannuu cimaadha jechuun danda'a. Kaa dubbistee kaatee dhaabbatteennaan sana utuu dogoggora tokko malee kan tuqaasaa hojii lafa sii keessa jechuudha. Dandeettii akkasii qabdi. Mana barumsaa akuus keejii keessa yeroon barachaa turetti qabxiin koo 99 gadi ta'ee hin beeku. Kutaa tokko amma afuriitti immoo 99 fa'aan fida ture. Amma immoo 98 gadi fidee hin beeku. Waggaa sadiitti galtee achiitii akka carraa ta'ee mana oolurra ni gashine nu ta'us. Achittis immoo achirraa kaatee naanaatiin iddoo amma barataa jirtu kana hundumaatti yoo dhabdee baay'ee aarti. Fatanaa takka dhabdee jennaan baay'ee aarti. Qabxiin ishee 98 gad dabartee 8 gad dabartee beektu naanaatiin. Takkitti yoo dhabdee kan sin dhibu nuti amma yoo barannu waa'ee nama wajjin wal dorgomuun hin jiruuni. Isiin garuu ka dhabde qofa otoo hin taane ka isheen biraa sun argattes wannu jetti. Eegalee mootiivii ishee ilaali. Kompiitaantii ta'uudhaaf akka isheen cimteetti deemuudhaaf wannu isheen qabdu kanarraa hubatuun hin danda'ama jechuudha. Afaan Oromoo 100 fidee, saayinsii 99 fidee, ogaartii 98, ispoortiis 100 fidee, herreegas 100 fidee, gadaammoo 98 fidee, aadaa kan safuun hin dhufne kan biraa ingiliffammoo 99 fidee bakka kana fidee. Aartii wanta dhabu miti fakkii kaasanuun jedhame fakkii sanarratti kaasnee irra garuummoo gareedhaan wanta kaasnee gareen sun baay'isee hin kaasne hirmaannaa ani taasisee ijoolleen kan hin taasisne wanta gareedhaan ta'eef immoo qabxii 8 naan qabdii 10 keessa kanaan dhabee na fooyyessa baran. Maatiin koo baay'ee isaanaa godhaniiru akkan sirriitti qo'adhuuf na gargaaranii jiru. Kitaabota garaagaraa naa bitu kanneen akka ekstiriimii fa'aa tooppii fa'aa naa bitu kanneen kana fakkaatan naa bitu wantoota garaagaraa naa gochuudhaan ofitti amanamummaa kan qabaadhus ofitti amanamummaa kan qabaadhu kan naa godhan maatii kooti dhugaa dubbadhuun sobiinii naan jechuudhaan ofitti amanamummaa sii goona naan jechuudhaan nan sobanii naa godhu akkasitti. Jajjabeessuudhaan wal qabatee akkuma hangafa kaase egaa naanaatiin yaalii mataa isheetiin kanarra geesse garuu yooti tokkoffaa baate yooti sadarkaa keessa galte abdii wayii kennuun hin jira jechuudha. Kanan sii godhaa yookaan waan sii bitaa yookaan vaakeeshiniin si geessa waan akkasii kun hin jira jechuudha. Akka isheen cimtuuf moor. Isiin garuu kanaa miti kan ishee gammachiisu. Kan ishee gammachiisu wannu ishee sana keessatti kompiitii taatee dorgomaa ta'uudha fedhiin ishee. Amma kana baradhu illee hin jennu nuti akka ijoollee irra kaanii amma tokko poolisii maaloo ta'e dooktireetii fi jechuudha miti. Isheen garuu wannu mataa isheetiin kan deemaa jirtu jechuudha. Kun immoo nuti itti himneef otoo hin taane mootiiviin keessa isaa jiru sun gaafa deemee cimaa gaafa deemtu kan isheen murteeffattudha malee wannu goonee hin beeknu. Garuu jajjabeessuun waadaa tokko galuufiin saayikiliin sii bitaa waan akkasii kun hin jira jechuudha. Itti gaafatamummaa nuun bahuu qabnu akkaataa sadiidhaani. Itti gaafatamummaa ofii keenya yookaan dhuunfaa keenyatti bahuu qabnudha. Inni lammaffaa itti gaafatamummaa hawaasaa fi maatii keessatti bahuu qabnudha. Kan biraa immoo inni sadaffaan immoo itti gaafatamummaa biyya irratti bahuu qabnudha. Amma fakkeenyaaf itti gaafatamummaa dhuunfaa yeroo jennu dhugaa dubbachuu. Namni baay'ee dhugaa yoo hin dubbanne sobaanan jalaa ba'a jechuudhaan sobuudhaan garuu immoo sobni sun yeroo kamittiyyuu ta'u mul'achuunsaa hin hafu. Kan biraa immoo itti gaafatamummaa
maatii fi hawaasa keessatti itti gaafatamummaa maatii fi hawaasa keessatti bahuu qabnu hedduudha. Kan dhuunfaas hedduu akkuma ta'e itti gaafatamummaa maatiif hawaasa keessatti bahuu qabnu keessaa muraasni maatiif ajajamuudha. Kan biraa immoo dhukkubsattoota gargaaruu, maatii hubachuu qabna. Fakkeenyaaf ijoolleen baay'ee maatiin hubatanii maatiin qarshii hin qabu yoo jedhe eessuma fiduu qabda jechuudhaan akkas ta'u. Garuu immoo maatiin namaa bituu ni barbaada, garuu immoo qarshii dhabuu ni danda'a. Kanaafuu obsuudhaan immoo maatii yeroo obsinu nu bita. Garuu yeroo itti iyyinu maatiin isaa fida, iddoo fiduun qabu. Garuu yoo obsine guyyaa biraa nu yaadachuudhaan nu bitaa jechuudha. Kan biraa immoo itti gaafatamummaa biyya keessatti bahuu qabnu. Itti gaafatamummaa biyya keessatti bahuu qabnu hundarraa ni eegama. Isaan keessaa muraasni nama barattoota irraa ni eegama. Qotee bultoota, daldaltoota, horsiisee bultootaa fi kanneen kana fakkaatan hojjettoota mootummaa irraas ni eegama. Fakkeenyaaf kan hojjettoota mootummaa gibira kaffaluu, misooma gadaan tume kana hojiirra oolchuu fi kan kana fakkaatanidha. Itti gaafatamummaa akka isheen ba'atuu fi aadaa uummataas fudhattee akka isheen guddattuu fi waan beennu aadaan wal qabatees duudhaa Oromoodhaan wal qabatees beektu amma gadaa isaantu barataa jira malee nu dur hin baranne nuti. Isheerraallee waan baay'ee irraa barataa irraa jechuudha. So nus immoo kan beennu kan duudhaa hawaasa Oromoo safuu uummatichaa godhatanii akka isaan guddataniif waan nurraa eegamu godhama irra. Yeroo qusachuu qabna maaliif galgalan qo'adha jennee yoo dhiifne galgala sana hirribni nu qabuu danda'a. Kanaafuu namni hirribni yoo nama qabe akkaataa itti qo'annu hin qabnu. Nuuf qabamuu wanti qo'annu sunis ifa nu ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf galgala qo'anna jennee amma dhiifnu yeroo nu hin qabnutti fayyadamu gaariidha. Barattoonni naannaatiin barattuu naamusa gaarii qabdu, barattuu cimtuudha, barattuu tattaafattuudha, barattuu boru firii gaarii argamsiistu jedhee yaadachuudha. Akka barsiistuu gadaaf barsiistuu safuu ta'ettis safuu duudhaa Oromummaa keessatti barattuu guddatteedha. Barattuu barsiisota ishee kabajjuudha. Barnoota isheef barattuu dhimmituudha. Maqaan koo Barattuu Hawwii Taaddasa jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa Community School'dha. Kutaa 5ffaa. Naannaatii wajjin kan wal barree barreen gaddaa kutaa 4ffaa jalqabnee hanga ammaati. Naannaatiin barattuu qaxaleedha, barattuu cimtuudha. Xiqqoo sadarkaan isaanii gadi bu'ee ni qo'achiisti. Yeroo barumsa firii barsiisonni dhufne yookiin hafan ijoollee ni qo'achiisti. Naannaatiin dandeettii ishiin qabdu dandeettii waliin dubbii hariiroo hawaasaa waliin barsiisaa waliin walii galuu barattoota waliin walii galuu dandeettii waa uumuudhaaf tattaafachuu wantoota dandeettii ishee ol ta'an gaafatanii baruudhaaf tattaafachuu qabdi. Kanaaf dandeettii kalaqa uumuu dandeessu qabdi jedhee yaadachuudha fuulduratti. Barsiisaan yoon gaaffii qabaadhe gaaffii nan gaafadha. Yoon qabaanne immoo ijoollee gaaffii gaafataniif illee barsiisaan carraa nu kennuudhaan deebisaa yeroo jedhutti nan deebisa. Hojii daree hojii manii nan hojjedha. Hirmaannaa barsiisaa wajjinis nan taasisa. Kanaafuu barattoonni biroos barsiisaa wajjin walitti dhufeenya qabaachuu qabu. Mana barumsaa deemnu
walaloon isiniif dhiyeessa. Walaloon kiyyasi waa'ee barsiisaa ibsa. Yaa barsiisaa doofummaa mancaastee wallaalaa barsiistaa qaroomina fiddee beekumsa nutti hortaa. Beekumsa nutti hortee qaroomina fiddaa qubee lakkoofsistee daa'imman barsiistee wallaalaa irraa kaastee sirriitti barsiistaa maaliifan callisaa bu'aa hojii isaa lallabeetan ibsa hayyuu piroofeesaraa jeneraalas ta'e kan akka dooktaraa barsiisaatu barsiise isa kana maraa barsiisaatu barsiise isa kana maraa. Jireenya koo keessatti waan baay'eetu na gammachiisa. Maatiin koos wanta isaan naa hubataniif wantoota garaagaraa yaada koo wanta naa hubataniif baay'ee natti tola. Barsiisota koos yeroo hunda na gammachiisu walitti dhufeenya barsiisota wajjin nan qaba. Barsiisota gaaffii qabu nan gaafadha. Kanaafuu maatii koottis ta'u biyya koottis ta'u barsiisota koottis ta'u kan kana fakkaatanitti ani nan gammada. Mul'ati koo gara fuulduraa paayileetii ta'uun namoota rakkattoota ta'an gargaaruun barbaada. Maaliif akkuma keenya mana keessa jiraatanii akkuma dhala namaatti osoo jiraataniiti baay'ee natti tola. Kanaafuu mul'anni koo guddadhee paayileetii ta'uun rakkattoota karaarra jiran kanneen beela'an barsiisuudhaan geeddaruudhaan wantoota garaagaraa gochuudhaan nan jijjiira. Karaa barumsaatiin barumsatti cimtuu taatee kan biyyaaf taatu kan uummataaf taatu ta'uudhaaf kaayyoon ishee. Nama rakkate tokko baay'ee gadditi. Maallaqa nurraa yoo fuute tiraanspoortii irraa yoo hafe karaarra barbaaddeetu dhattee dhaabbatteetu wanta itti laattee fida maal godhaaf garuu jetti yeroo baay'ee jechuudha mul'ati ishee utuu rakkatoota namoota rakkatan kan arguun baay'ee ulfaata galteetti yaada maal yoon godheef wayya utuu lafi keenya bal'aadha ta'ee jetteen gar tokkotti namoota rakkatan kanaaf ijaarree nummoo gar tokko yoo teenye maal rakkina qaba. Sana keessatti waan qaban nyaatanii jiraatan amma jettutti geessi mul'ati ishee namoota gargaaruudha. Nam tokko dhalatee egaa addunyaa kanarraa darbutti waan baay'ee keessa darba. Kana keessatti immoo gaheen maatii guddaadha. Fayyaalessummaa duudhaa hawaasaa aadaa isaan kanaan wal qabatee beeziidha jechuudha maatii. Hundumtuu maatirraa jalqaba waan ta'eef jechuudha. Barumsatti illee waan hundaanuu cimuudhaaf maatiin keessa jiru sun maartii baay'ee murteessaadha jechuudha. Deeggarsi maatii hordoffiin akka seeraan guddatan duudhaa uummata sanaa safuu uummata keenyaa qabatanii akka uummata sanaa qabatanii akka guddataniif maatiin sun beeziidha jechuudha. Kanaafuu maatiin ijoollee isaanii ani kan inni gorsu baay'inaanii hordoffii cimaa gaafata ijoolleen. Maaliif hundumtuu ijoollummaatti kan ijaaramuu turre jiraatu. Man tokko fakkeenyaaf manni tokko yoo ijaaramu hundeen isaan cimu taanaan dirri keessaa cimes waan gatii hin qabu jechuudha. So ijoollummaatti aga abboommii warraa jala jiranitti yoo akkaataa duudhaa uummata sanaatiin akkaataa aadaa uummata sanaatiin guddatanii biyyaafillee biyyarra maatirra darbanii biyyaafillee warra ta'an waan ta'eef hordoffiin maatii baay'ee barbaachisaadha. Barumsa qofa miti. Argaa jirra waan ta'eef waan addunyaan keessa waan biyyi keenya keessa jirtu inni guddaan asidha jechuudha. Hundeen isaa maatiidha waan ta'eef maatiin ijoollee isaanii oolmaa isaanii guyyaa guyyaa hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Irraa waan har'a fudhatanitu borii argisiisu waan ta'eef maatii keessatti wanti argamu jaalala isaaniif qabnu yeroo baay'ee akka jaallannu nan ibsaa fi amaluma koo ta'e immoo ijoollee koo baay'ee akkan jaalladhu ibsuu fi nan barbaada. Hiriyyaan isheen akka ta'an nan gaafadha. Amala akkamii akka qaban nan gaafadha. Amma yeroo baay'ee mana barumsaatti hiriyyoonni isheen qaban hiriyoota dandeettii qaban hiriyyaa jaalala namaa safuu namaa qaban maatii wajjin wal jaallatan kana rileeshinii kana addan qabdu. Maatiin koo yeroo hunda yoon kana naa godhaa jedhee yoon kana naa godhaa jedhee yeroo argatanitti illee naa bitu malee naa godhullee malee hin bitnu kanan goonuun jedhan. Garuu obsuun maaliif wanta sana kana goote malee amma kana qofa amma yeroo kanatti jechuun sirrii miti.
Kanaafuu barnoonni safuu nama hundaafuu barbaachisaadha. Maaliif safuu hawaasa keessa jiru, safuu biyya keenya keessa jiru nu barsiisa. Fakkeenyaaf itti gaafatamummaa nu bahuu qabnu. Danqaalee murtii sirrii kennu. Murtii sirrii kennuuf wantoota nu barbaachisan amaloota murtii sirrii kennuu fi kan kana fakkaatan barannee jira. Aadaa cimanii hojjechuu maaliif akka inni fayyadu barannee. Kana keessaa immoo itti gaafatamummaa bahuun akka biyyaatti illee akka dhuunfaatti illee akka hawaasaatti ni fayyada. Aadaa cimanii hojjechuun immoo biyyi fakkeenyaaf biyya Chaayinaa yoo fudhanne aadaa cimanii hojjechuun nama hundaafuu barbaachisaadha. Biyya Chaayinaa fakkeenyaaf biyya Chaayinaa yoo fudhanne biyyi Chaayinaa yeroo rakkattetti gommaa, laastikii, baala garaagaraa nyaachuun dabarsitee jirti. Amma garuu biyyoota aadaa cimanii hojjechuu qabaachuudhaan sadarkaa olaanaarra jirti. Biyyoota saffisaan guddachaa jiran irratti illee saffisaan jirti. Kan biraa immoo murtii sirrii kennu. Murtii sirrii kennuu yeroo jennu amaloota murtii sirrii kennuu jira. Jalqaba irratti murtii sirrii kennuuf itti yaaduu nu barbaachisa. Maaliif itti yaaduu jechuun filannoowwan garaagaraa aangazaa ta'uu danda'a. Filannoowwan baay'ee lamaa fi isaa ol ta'uu danda'a waan ta'eef isaan keessaa kamtu irra naaf fooyya'a jechuun yaaduu qabna. Erga yaadnee booda immoo ni sababeessina. Ni sababeessina yeroo jennu murtii dhugaa haqa amansiisaa ta'e tokko maaliif akka murteessine isatti yaadne sana maaliif akka murteessine hin yaadna. Dhuma irratti immoo murtii madaalawaa kennu. Erga sababeessine yaada amansiisaa kanatti itti yaadnee yaada amansiisaa kana baasnee booda murtii madaalawaa yoo kennine sadarkoo amaloota kana keessa yoo dabarre murtiin keenyallee murtii sirrii ta'uu danda'a. Garuu akkasumaan osoo itti yaadiin yoo akkana goone murtiin keenyallee sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Ijoolleen hundi keessanuu ani hin danda'u jechuu dhiisuudha. Sammuun hunduu akkuma jedhee sammuun nama hundaa waluma qixa waan ta'eef qo'achuu maatii keessan hordoffii yoo isaaniif hin taasisne illee akka isaan hordoffii taasisaniif wantoota garaagaraa gochuun hojii daree, hojii manaa fi abbaltii garaagaraa hojjechuudhaan maatiin isaanii yoo itti gammadan hordoffii akka taasisaniif fi kan kana fakkaatan. Akka waliigalaatti ani kan hin jedhu ijoolleedhaa fi ijoolleen bu'uura booriiti. Biyya kana kan fuudhanii fuulduratti deemsan isaanii beeziin isaanii yoo cimaa hin taane baay'ee rakkisaa waan ta'eef maatiin uummata ijoollee isaanii oolmaa ijoollee isaanii hordofanii baay'ee gaariidha jechuudha. Waaqayyo si haa eebbisu jechuun barbaada naanaatiidhaan lafa yaaddeen si haa ga'u jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophii keenya guyyaa har'aatiin egaa barumsa guddaa akkasiin argattan shakkii hin qabu. Egaa maatiin obbo Lataa Dassaaleny barattuu isaanii naanaatii Lataa irratti egaa haala gaariin hojjechaa akka jiran hordoffii gaarii akka gochaa jiran egaa qophii keenya irraa argitaniittu maatiin ijoollee isaa eessa akka oolan maal akka baratan akkasumas illee maalirra akka jiran yoo hordofee barattoonni isaanii yookaan ijoolleen isaanii barnootatti cimuu danda'u. Kanaaf gahee maatii olaanaadha jechuudha. Ijoolleen barnootatti akka cimaniif jecha egaa qophii keenya asirratti xumura. An qopheessaan qophii kana gammachuun isaa keeti. Ogeessa kaameraa keenya Jibril Guddataa akkasumas ogeessota istuudiyoo mara taanee isin faana turre torbee dhufu maatii biraa iddoo biraatti ol agarra hangasitti nagaatti.